Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu akkamitti akka rifeensa keenya qabannu dubbadhee mata duree isaa kaaseen ture. Amma immoo akkamitti akka itti fayyadamnu wantoota itti fayyadamnus fudhadhee dhufeera kunoo. Isaanis akkuma yeroo darbe isinitti agarsiisaa ture. Qullubbii adii, qullubbii diimaa fi akkasumas immoo jinjimbilaa jechuudha. Harragaa hojjedhee mataa kootti dibadhee isinitti agarsiisuuf hin dhufe. Innis jalqaba wanti nu barbaachisu maashiniitti daakkannuudha. Iddoo maashiniin jirrettis immoo harkuma keenyaan murmurree bulleessinee cuunfinee bishaan isaa keessaa baasuun ni danda'ama. Har'a garuu an maashinii kanatti fayyadamee isinitti agarsiisuuf hin dhufe. Calaltuus qopheeffadheera kunoo. Kun calaltuu kooti. Kunis kanuma wajjiniin kan deemudha. Isinittiin agarsiisa boodarraa. Kan ammoo qodaan itti naqadhee itti fayyadamuudha. Baay'ee salphaadha itti fayyadamuu fi in ta'u taanaan harka keenyaanis itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Rakkoo hin qabu. Qodaama qabnutti yoo itti nannee itti fayyadamne rakkina waan qabu hin qabu. Mataa keenya argatu malee. Kunis qodaama waluma duukaa jira jechuudha. Itti naqee boodarraa isinitti agarsiisaa deemuu nan danda'a. Warroota kana qopheeffadheen jira jechuudha. Amma kallattiimaan gara daakuu isaaniitti deemna. Daakeen isinitti agarsiisa. Warroonni immoo koomentiidhaan yaadaan na jajjabeessitan bilbilaanis keessaa na jajjabeessitan baay'ee ulfaadhaan jedha. Galanni koo guddaadha asumaanii. Enggak kunoo kana fakkaata. Bishaan isaa keessaa baaseen isinitti agarsiisa juusii isaa jechuudha. Warroonni kun warrootan qopheeffadhee jirudha. Jalqaba akka bishaan isaa keessaa baasuun na salphatuttiin kanatti naqadha. Isheen kun baay'ee na fayyaddi. Kanattan fayyadamaanii baay'ee salphaadha anaaf yeroo itti fayyadamu jechuudha. Bishaan isaa kanatti dabarseen fayyadamee isin agarsiisa jechuudha. Juusii isaatii jechuudha. Waan biraatu ittiin dabalee kanuma fayyadamnaa fi naachuraaliidha. Akkuma keenya hojjennee wantoota fayyadamnu jechuudha. Rifeensa keenyaafis baay'ee fayyada. Anaan baay'ee na gargaara. Baay'ee na gargaareeras waan an argeefan itti fayyadama yeroo baay'ee. Waliin haa turu. Amma fayyadamee isinitti agarsiisaa jechuudha. Buqqee mataa keessanii akka argatutti jechuu kooti. Akkasitti baneelanii bishaan isaatti dabalataa deemaa. Kun waan baay'eef gargaara. Mataan tokko tokko hin hoosisu waan akka forforii wantoota adii wayii yaa'u keessaa isaaniif baay'ee gargaara. Baay'ee balleessaa jechuudha. Dabalatee immoo rifeensaafis baay'ee gaariidha. Akka inni hin caccabne baay'ee gargaara. Hin caccabu rifeensi. Deeqa 30 amma sa'aatii tokko irra tursuu nan danda'a. Yoo irra ture soomaa miidhaa hin qabu. Narratti miidhaa waan geessise hin qabu. Yeroo dheeraas irra tursee beeka jechuu kooti. Sa'aatii 2-3 irra kaa'ee beeka. Mataa koo waan miidhaa hin qabu. Waan miidhaa irratti hin argine. Fayyadamee waan hin argeef jechuudha. Ofii koo irratti waan hin argeef. Yeroon isaa dhaabbataa miti jechuu koo irra ture mataa miidhaa kan jedhuufi ani nagarree ofii koo irratti. Yeroo biraa immoo waan biraan qabadhee isiniif dhufa. Isaanii wajjin walitti deebinaa jechuudha. Ammasittiin kan akkasiin fayyadamtan abdii guddaan qabatti fayyadama. Waan xiqqaadhaan gatii xiqqaadhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Horii keenya illeetu qisaasessin.
sirriitti wal nyaachisaa yeroo dibattanii. Mataan baay'ee biqilaa yeroo baay'ee namoonni baay'ee fuuldurarraa mataan caccabaa hin dhuma hin biqila mataan baay'ee fayyadamaa waan faayidaa isaa argee isinis harkaan jedha. Baay'een isin jaalladha. Eebbifamaa yeroo gaarii yeroo eebbaa qabaadha. Yeroo biraas walitti deebina. Nagaatti.